Hordoftoota kiyyaa nagaa faraarri jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo jiran isiniin jedha jiruu jireenya hojiin akkam biyya keessas biyya laas warra jirtanuu nagaa keessanii an jira galata waaqayyo jiran isiniin jedha galanii waaqayyoodhaaf haa ta'u har'a mana maatii kootti argamee dhufe jechuudha galata waaqayyo mana maatii koo galeen jira jechuudha galeen kun amma taa'ee jira boqqolloo nyaachaa jira yoo dhugaa. Dhugaa dubbachuudhaaf kan arguun bakka nama amansiisu jechuudha. Isaatiin immoo galgala viidiyoon kun baay'ee isinitti mul'atu garuu galgala wanta ta'e dhaafachuudha. Sooraalii dhagaa baadiyyaatti sooraaliin baay'een iftuu hin beektu. Yeroo viidiyoo hojjettan hin ta'achuudha. Innaa viidiyoo isinii hojjedha. Akkuma mana keedhaaf viidiyoo isinii waraabaa jira jechuudha. Akkam jirtu nagaa keessanii annaqa kooti galata waaqayyoo jiran isiniin jedha. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Hundumaa dabarsee naannessee hundumaa irratti nu baatee nu gargaaree asiin maatii keenyaan nagaadhaan nu ga'e galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u jiran isiniin jedha maatii koo biras nagaadhaan ga'een jira jechuudha akka carra gaafa maatii koo bira ga'e viidiyoo waraabuuf ture garuu halkan jechuudha halkan galle manatti jechuudha viidiyoo waraabuun hin danda'amu jechuudha yeroo sana kanatti isiniin dubbisnee asitti immoo xiqqoo viidiyoo karaa maxxansanullee niitoorkiin baay'ee cinqiidha jechuudha asitti niitoorkiin hin hojjetu. Aniyyuu fayyaa dhadheen dhufe jechuudha. Garuu na hojjechuu jechuudha. Asitti dhugo bilbilli keenya kun immoo baadiyyaatti dafee daataadhuma yoo fudhatu jechuudha. Akkasumas bilbila gaafachi fiddanu achiin na didee jennaan hin dhiise ammayyuu gara magaalaa yoo deemee maxxansaadhaaf viidiyoo isin hojjechaa jira. Kanaafiyyuu anna gaafa galeen jira galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u mana maatii koo taa'een jira jechuudha. Hojii tokko irra laaltee. Inna galee nagaa koon jira. Mana maatii koon jira amma jechuudha iskaayi lubbu kotta boqqolloos nyaadha boqqolloo nyaataa amma baadiyyaan baay'ee bareeddi dhuga baadiyyaan baay'ee bareeddi magariisadha biqiloonni bibishaatanii baay'ee bareedanii jiru asheetiin immoo qaqqabadhee kan isin bukeessa kanaaf yoo asheetiin nyaachaara galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u guyyaa kana argamu baay'ee nama gammachiisa jechuudha nagaa ofiin eegamanii maatii ofii biyya ofiitti galuu caalu wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanaafuu obboloota hunduma keessan warri biyya ormaa jirtan waaqayyo nagaan eeggeetiksee biyya keessanitti nagaadhaan isin agarsiisan isiniin jedha. Yoo fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e immoo viidiyoo babbareedaadhaan kana booddee walitti deebina asitti ilaalinaaf mijatu isinitti meera. Obboloonni baay'een hin badin viidiyoo hojjedhu naan jechaa turtanii garuu anaaf immoo haalli mijanne jechuudha. Asitti niitoorkiidhaaf karaa maxxansanullee jirutu hojjetame jechuudha. Xiqqoo nama mijatu asitti viidiyoo hojjechuuni. Kanaaf badeen jira dhiifaman isiniin jedha. Har'a kun mana maatii koo taa'een jira jechuudha. Galgaladha garuu isinitti argisiisan ture inni foo jechuudha. Kanaaf isinitti argisiisne jechuudha. Asumaan biqiloota ilaala zimmi jedhee jechuudha. Deemee ilaala dhugaa baadiyyaa keessan baadiyyaa baay'een jaalladha. Kanaaf deemee ilaala mucaa baadiyyaas tureera waan ta'eedha. Baay'ee natti tola baadiyyaan dhugaa. Qilleensi isaa baay'ee namatti tola sa'aatii ammaa akkasitti jechuudha. Inni akkasiin isiniin jedha. Kana booddee viidiyoo babbareedaadhaan hin dhufna. Ijoolleen na ilaalu maraattee kophaa isaatti jaalu. Ijoolleen na ilaalanii na kolfisiisu dhugaa. Innas viidiyoo waraabuu kophaa kee jechuudha. Namni si ilaala beekte waan akkasii gaafa gootan nama kolfisiisu jechuudha. Asiin biqiloota ilaallee walitti deebinan isiniin jedhashi. Ilaala magariisa biyya keenya akka isheen bareeddu jechuudha. Kun qaaraadha. Qaaraan nyaachaan iyyuu isiniin jedha hordoftoota kiyya akka isheen namatti toltu jechuudha. Qayisirii kottaa ilaalaa kana kokkotee nyaadhaa jechuudha. Kottaa nyaadhaan isiniin jedha. Akka nagaa tokko hin bareeddu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Gaafa baadiyyaa dhufee arge qallaalii tokko hin gammanne foonaadha qonna. Akka nagaa tokko namatti hin toltu ilaalaa qaara kanarraa nyaachaara jechuudha. Akka nagaa tokko hin babbareeddu. Biyya keessan ilaalaa warri biyya alaa jirtan kuni haala taa'anii dhugaa dubbachuudhaaf waan biyya ofii arguun qallaalii nama hin gammachiisu jechuudha. Gaafan gaditti siqe akka nagaa tokko hin gammanne keessumatti baadiyyaatti immoo wantalli waan qotamu wantalli waan jiruu fi qallaalii tokko namatti hin toltu jechuudha. Qaara akka nagaan bareeddu barbaree qotataniiru maatiin jechuudha. Akka nagaan baay'atu iyyuu jechuudha dhugaa. Ilaala waan inni fakkaatu jechuudha. Qallaalii tokko namatti hin tolu dhugaa basuma Innaa ijoollee keenya obboloota koo hojiin hunduu as jirti jechuudha. Nuti iyyuu biyya namaatti mana namaatti aarsaa ta'a malee abbaatti beeku hojiin as jira jechuudha. Garuu xiyyeeffannoo isin barbaachisa wanti hunduun isiniin jedha. Akka nagaa tokko hin bareeddu kana fakkaata jechuudha. Keessa deebi morsaan jira jechuudha akka kanattiini.
Keessa deemeen ilaalaa nuti daawwachaa jira. Gaafa mangaluun daawwadhe ijoollee qallaalii tokkoon jaalladhu dhugaan isiniin jedha. Nama akka koo akkasitti baadiyyaa jaallattan jirtuun isiniin jedha. Waan inni hojjechaa tures waan ta'eef baay'ee natti tolaa jirre kun qayisiriidha. Kan nagaa tokko namatti hin tolan. Nyaata ga'aniiru jechuudha. Baadiyyaan amma qallaalii namatti hin bareeddu magariisa jechuudha. Wanti hundi gagga'ee jechuudha. Qallaalii tokko namatti hin toltu. Wanti nyaatamu hundiyyuu jira jechuudha. Haalli akka nagaa tokko hin babbareedanu. Asii qullubbiin gashameera jechuudha. Dhugaa asirraa amma qullubbii fa'aa gashame buqqa'eera jechuudha bishaate. Shunkurtiin faan illee jira. Kaan immoo bubuqqa'ee. Qallaalii tokko namatti hin bareedanu jechuudha. Akka kanattiin ilaala waan isheen fakkaatan isiniin jedha. Hojiitu beenne ta'e asuma keessa bashannanuu dandeenya biyya keenya keessaan isiniin jedha. Waan bakkee finnu tokkoyyuu hin qabnu. Ashaboofa finna malee wanta finna hin qabnu isiniin jedha. Sisteriin nutti haasofti. Kana fakkaatti jechuudha. Akka nagaa tokko hin bareeddu. Wayyoo biyya koo baay'een jaalladha. Waaqayyo biyya keenya nagaa nuuf haa taasisu isiniin jedha. Nagaadhaan turaa kana fakkaatti akka nagaan bareeddu namatti tottolti. Galatoomaan isiniin jedhashi. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa mana maatii koo argachuudha akka garaan koo itti nana'u jechuudha. Maal jedhee isinitti hima dhugaa wayinii kan akka rakkattu biyya ofii hin jiru. Innaa kan akka rakkattu biyya ofii hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf maala dhabu maalis haa qabaatus haa dhabus kan akka biyya ofii hin jiru jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Innaa galata waaqayyo biyya keenya immoo waan dhabde hin qabdu hundayyuu qabdi. Kana kan nuu kenne kana kan nuu laate waaqayyo haa ulfaatu maqaan isaa. Innaa kana fakkaata jechuudha. Guyyaa tuuti immoo isinii waraaba keessatti galgala dhagaruu viidiyicha jechuudha. Innaa waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. As geenye baay'ee namatti tola. Kam jedheen isinitti akkan himu yoo hin beeku. Kanaaf obboloota hunduma keessa waaqayyo nagaadhaan isin gashee biyya keessan maatii keessan isin agarsiisu isiniin jedhashi.